Aappii Samsung Members kan jedhamu aappii kana namni bilbila keessan irraa hin beekne jirtan jedhee yaadu aappii keessan bilbila Smart Haaraa bara 2019 irraa haga ammaatti jiru bilbilli kun hundi isaatuu qaba. Haga kan 2018 irraa kaasellee qaqabatu ni jiraata jechaadha. Aappiin kun irra guddaan keessan bu'aan isaa maal akka ta'e garuu hin beektanii har'a waan aappii kanarraa isin agarsiisa nafaana tura. An Adamtuu Beedhaa warroonni gara channel kiyya dhuftan anaa dhufu isinin jedha warroonni egaa amma subscribe gootan hedduu galatoomaadha keessa seenaa barnoota hedduu irraa isin fayyadu ni argattan jedhee yaada like share subscribe gochuun dagatinaadha yoo viidiyoon kiyya isinitti tole dish like godhaadha isinin jedha akkasumas karaa tiktokiitti illee wantoota iccitii ta'e wantoota jajjabaa waan tokko waan isin agarsiisuu qaba nafaana tura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu obboleewwan kiyya qaqqaarii fi gaggaarii aappii kanarra waan isaa isin agarsiisa. Aappiin kun Samsung Members jedhama. Aappii waan Samsung keessa jiru hunda kan of keessa qabatee jiru rakkina bilbila Samsung irraa qabuuf kan furmaata isin fiduu fi kan isin akeekkachiisu aappiin kontirool isin godhu yoo bilbila keessan keessa jiraate ishaaraa isin agarsiisuudhaaf akka haala isinii mijeessu ta'a. Akkasumas bilbila keessan guutuu keessatti waan Galaxy keessaa qabdan guutuutti aappii isinirraa qulqulleessa. Akkasumas shaashaa bilbila keessanii yoo rakkina kan qabaatu ta'e karaa salphaadhaan isin agarsiisa. Aappiin kun bilbiluma Samsunguma fedha keessa jira. Pilaastorii keessaa bu'aa kan hin qabaannellee buufachuu dandeessanii garuu irra guddaan bilbilaa waliin dhufuu danda'a jechaadha. Bilbilaa waliin dhufa kan bilbiluma waliin oomishamu ni jechaadha. Irra cuqaaftan erga cuqaaftanii waa tokko waan isin gaafatu hin qabu erga keessa seentanii jechaadha. Keessa erga seentanii karaa harka mirgaa jiru kana as gubbaa bakka kana cuqaastan. Erga bakka kana cuqaastanii kunoo argaa jirtan aappiin kun wanni amma fuula irratti argaa jirtan kun guutuutti waan suuqa keessaa bu'u osoo hin taane yookaan pilaastoor keessaa bu'u osoo hin taane waan bilbila kana waliin oomishamu jechaadha. Ergasii karaa gara gadii kana kontaakti tools kakkee irra cuqaastanii jechaadha. Erga asirra cuqaastanii booda reestar gootanii ergasii bilbila waan asirra jiru kana guutuutti isinii qulqulleessaa jechaadha. Kunoo erga keessa seentanii waan hundasaa akkasitti isinii qulqulleessaa. Fakkeenyaaf amma akka argaa jirtan kana qulqulleessaa jira. Asirratti amma kunoo aappiilee haga 23 ta'an qulqulleessaa jira. Kana keessaa yoo tokko kan rakkoo qabaatu ta'u mallattoo X isinii kaaha bilbilli keessanillee hin iyyaa jechaadha. Kunoo amma kun immoo akka agarsiisumaa argaa jirtan. Kuni shaashaan bilbila keessanii fuulli bilbila keessan guutuutti rakkoo ka qabaatu ta'u akkanatti gootanii ilaaltan. Guutuutti akkanatti ishaaraa quba keessan irra keessanii guutuun bilbila keessanii yoo shaashaan isaa rakkina qabaatu ta'u kunis mallattoo isinii agarsiisa jechaadha. Akkuma argaa jirtan kiyya bilbilli kiyya alhamdulillah wanni hin qabu rakkina takka hin qabu guutuu isaa jechaadha. Bilbilli keessan shaashaan isaa qulqulluu ta'uu fi caccabaa fi immoo rakkina qaba. Kunoo akkuma argaa jirtan kana gaariidha jechaadha. Shaashaan bilbila kiyyaa rakkina takka hin qabu. Filaashillee hundi isaatu jechaadha. Akkasin waan hunda cheeka godhatan isin agarsiisa jechaadha. Waan hunda isaatu jechaadha irra deebi'ee isin agarsiisa. Sawwaan ta'eef aappii kana aappii hedduu nama fayyadu waan hedduu irraa fayyadamuu dandeessanii ani isin ergan hagana bira isinii buusee keessa seentanii barnoota hedduu irraa barachuu dandeessanii jechaadha. Akkasumas tiktokii simoon warroonni tiktokii fayyadamtan tiktokii keessa seentanii karaa salphaadhaan namoonni tiktokii keessan isinii waliin fayyadamaa yoo ka jiraatan ta'e akkaataa ofirraa itti ittistan yeroo keessa seentan siitingii keessa seentanii bakka mangee akkaawuntii dhufana jechaadha. Managee akkaawuntii bakka dhufana irratti jechaadha karaa gadi dhiifama bakka security and login dhufana irra cuqaastanii ergasii armarra dhuftan managee deebiks bakka irratti asirra dhuftanii bilbila keessan tiktokii keessan namni akkam akka isinii waliin fayyadamaa jiru bilbila akkamiin akka namni isinii waliin fayyadamaa jiru isinii kaaha jechaadha. Amma fakkeenyaaf kuni lamaan bilbila kiyyaa i52 fi G7 kun bilbila kiyya lachuu yoo kanaan alatti bilbila qabdanii alatti as jalatti nama kan agartan ta'e bakka dileetii kana tuqxanii
as bakka remove jedhu kanarratti cuqaastanii nama san ofirraa delete godhuu dandeessanii jechaadha karaa salphaadhaan. Namoonni tiktokii keessan keessa isinii waliin seenanii yeroo isin viidiyoo post gootan dafanii viidiyoo san isin jalaa haqanii akkasumas repoort isinirra godhanii wantoota garaagaraa isinirratti hojjechuu danda'anii jechaadha. Karaa kanaan namoota san ofirraa saaxiltanii ofirraa haquu dandeessanii isiniin jedha. Barnoonni kiyyaa isinitti tole like share gochuun dagatina akkasumas chaanala keessatti dheqaa subscribe godhaa. Kafaltii tokko isinin gaafatu. Walirratti hinaafuun kunis silaa dhaabate baay'ee gaariidha. Garuu walitti irra hinaafuunii fi namni tokko maaliif waan beeku takka nama barsiisaa fi achumatti hin qabatu. Nama tokko waan hedduu namooti hedduu komentii jala barreessaa jiran garii kijibaa garii arraban taane arrabsaa jiran namni yoo viidiyoon takka namatti hin tole ifirrumaa dhiisee kutaa jechaadha. Nama arrabsuun hin barbaachisu abbaa fedhe ta'e karaan gaafatamu salphaadha. Yoo namni sun ka kijibu ta'e maaliif kijibdaan karaa ilma namaati. Garuu arraba garaagaraa nama arrabsuun hamlee namaa nama hin cabsitu. Yoo hamlee namaa cabsuudhaaf sun jiraate namni yoo wal jajjabeessee namni tokko laayikii folloollee walii godhe barnoota ofii beeku takka nama tokko qooduun kennaa rabbiin namaaf kennee saniifuu faayidaan ani itti argadhu yoo waan beekarraa namni itti fayyadamee sanumaafin dadhabaa jira malee faayidaa tokko kanarraa waan argachaa jiru akka hin jirre asumaasin beeksuun barbaada. Galatooma. Dogongoroon qabaadhes naaf oolcha.